Bulchiinsi magaalaa Finfinnee waajjira tokko keessa baay'inni daarektarootaa fi hooggantoota saba tokkorraa kan ta'an 140 akka hin caalle gochuufi bulchiinsi magaalattii hojjettoota bifa haaraan biiroorraa eegalee hanga aanaatti ramaduuf jecha hojjettoota 14,000 ol jimaata borii akka qormaata taa'an BBC'n odeeffateera. Jijjiirama hojiirra ooluuf jedhu keessaa tokko hojjettoota magaalattii 163 ta'an deebisanii bifa haaraan ramaduudha. Marsaa duraan hojjettoonni bifa haaraan akka ramadaman keessatti yaadaman dhaabbilee 16 akka ta'e sanada leenjiif qophaa'erraa BBC'n hubachuu danda'eera. Bulchiinsi lafaa, bulchiinsi misooma manaa, geejiba, kooppareeshinii manneenii fa'i keessatti argamu. Hoogganaan biiroo Public Service fi bulchiinsa humna namaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Xaasoo Gabree waa'ee riiformii haaraa kanarratti BBC waliin turtii taasisaniiru. ሁሉንም ተቋማት አይደለም ወደ ሪፎርሙ ያስገባነው የተወሰኑ ተቋማትን ነው ሪፎርሚ kana keessa kan seenan waajjiraalee hundaa miti manneen hojii muraasa akka ulaagaatti kan keenye waajjiraalee lammiilee hedduu tajaajilanii fi hojimaata badaaf saaxilamoo ta'anidha jaarmiyaalee tajaajila si'ataa kennuu irratti harkifatan irratti xiyyeeffanne dhimmi ijoon tarkaanfiin kun fudhatameef tajaajila si'ataa kennuuf hojjettootaaf hoggansa akkaataa dandeettii isaaniin qixeessanii ramaduudha isa booda kanneen giddugaleessatti ramaddiin arganne yoo jiraatan ammoo gara kutaa magaalaaf aanaatti deemuun jiraachuu mala qabxii ijoon garuu kootaa hojjetaa giddugaleessaa haga aanaatti jiru qixeessuuf osoo hin taane hojjettoota ga'umsaan ramaduun tajaajila si'eessuuf. Hoogganaan kun akka jedhanitti ogeeyyiin qormaata darbuuf qabxii 150 fi isaa ol fiduu qabu. Hooggantoonni ammoo 160 ol fiduu qabu. Qormaanni kennamu kun kan akkamii akka ta'ee fi waa'ee barbaachisummaa isaarratti Dr. Xaasoon kana jedhaniiru. ፈተና መፈተን ያስፈልገው ያው የብቃት ደረጃ ለማረጋገጥ ነው ፈተናው ቀለል ያለ qormaanni kan barbaachiseef sadarkaa ga'umsaa mirkaneeffachuufi qormaatichi salphaa fi amalaaf teeknika kan madaaluudha dandeettiin hojjetaa waan hojjetan irratti akka cimuuf ga'oomsuu kan kaayeffateedha kan qopheessus qaama walabaati yuunivarsiitii Finfinnee fi Kotobeet waliin qopheessu hojii hojjetan waliin kan wal qabatudha kan isaan qoraman madaalliin amalaaf naamusaas ni geggeeffama kenniinsa tajaajilaan wal qabatee miirri tajaajiltummaa fi naamusi hojii hanqina guddaa qaba waan ta'eef kun barbaachisa nama qoruuf qofa osoo hin taane dandeettii hojjetaa cimsuuf kan kaayeffateedha fuulduraafis qabxii qormaataa kana bu'uura godhachuun leenjiiwwan ijaarsa dandeettii ni kennamu sanaaf ka'umsa akka ta'uuf ለምናደርገው የስልጠና የአቅም ግንባታ ስራዎች መነሻ ሆኖ አመላካች ሆኖ እንዲያገለግል ታስቦ ነው አሁን እየተዘጋጀ ያለ hooggantoonni fi daarektaroonni qabxii darbiinsaaf kaa'ame 160 ol galmeessuu dadhabnaan carraa hooggansaa kanaanii dhabuu hojjettoonni kaan hoo qormaata kufan akkam ta'u kan jedhus deebisaniiru. ሌሎችም መስፈርቶች አሉ የፈተናው አንዱ መስፈርት ነው እንጂ ulaagaaleen biroos jiru qormaati ulaagaalee kaa'aman keessaa tokko malee kanaaf ulaagaaleen kaanis ramaddii hojjetaa keessatti qabxii ni qabaatu haala kanaan ramadamu yoo darbuu dadhaban ammoo gulantaa irra jiran irraa gadi siqanii ramadamuu danda'u namuu akka kufuu hin qabne garuu qophii akka taasisan himameera qormaatis kan darbuuf ulfaatuu fi baay'ee walxaxaa kan ta'ee miti qormaatichi walxaxaaf tiyoorii osoo hin taane ga'umsa hojjettootaa hubachuuf kan qophaa'e baay'een isaanii darbuu danda'u tilmaama jedhuun qophaa'e kanneen qormaata fudhatan walitti qabamaa jiru hanga 14,000 ta'an baramaniiru kanaa olis ta'uu danda'u jimaata borii akka lakkoofsi Itoophiyaa muddee 12 bara 2016 qormaata fudhatu lakkoofsi namoota qormaata fudhatanii hedduu waan ta'eef qormaanni kan kennamu mana hojii isaaniin alattidha yuunivarsiitii yookiin manneen barnootaa keessatti ta'uu danda'a bakka qopheessaa jirra የፈተና ቦታ እያዘጋጀን ነው ያለነው Ramaddii hojjettoota ilaalchisee dhimmoota sanadni kun adda baasee keessaa tokko dhimma sabaati. Ramaddiin yeroo raawwatamu sabdaneessummaa fi hirmaachisaa ta'uun of eeggannoodhaan hojiirra ooluu akka qabu sanada kana keessatti ibsame. Sabdaneessummaa eeguun tokkummaa Itoophiyaa eeguudha kan jedhan Dr. Xaasoon akkaataa eenyummaa saboota hundaa walqixa hirmaachiseen hojjetaa ramaduun kan barbaachiseefis kanumaa fi jedhaniiru. እነዚህ ህብረ ብሔራዊነትን የመጠበቁ ነገር የሚሰራው ለቡድን መሪዎችና ለዳይሬክተሮች ulaagaan sabdaneessummaa kun ka hojjetu daarektarootaa fi dursitoota garee qofaafi malee ogeeyyii fi hojjettoota hundarratti kun hin hojjetu waajjira tokko keessatti baay'inni daarektarootaa fi hoggantoota saba tokkorraa ta'an 140 caaluu ka hin qabne gonkumaa hojjetaan ilaallatu magaalattii keessa sabootaa fi sablammoota hedduutu waliin jiraatu waan ta'eef waajjiraaleen mootummaas kana fakkaachuu waan qabaniif ramaddiin kun barbaachise karoora yeroof kan qabanne haga ji'a kana akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 25tti guutummaatti ramaddii kana hojiitti galchuudha erga ramaddiin xumurame booda leenjiin amalaa fi naamusaa akkasumas hojiirra oolmaa riiformii kanaa ni kennama. የአቅም ግንባታ ስልጠና ይሰጣል ከባህሪ ጋር የተያያዘ ያ ዝግጅት Sarratti odeeffannoo haaraa jiru sinitti himnaa Israa'el hanga waraana dhaabdutti namoota ugguraman hin gadhiifaman jedheera Hamaasii rookeetiiwwanis gara Israa'elitti dhukaasaa ture ammayyuu taana odeeffannoo jiru hordofaa oolee galatoome ammayyuu ulfadhu firo wanti haaraa jiru maalidha Hamaas rookeetii dhukaasaa tureera isarraa jalqabna moo
guyyaa kaleessaa jalqabee hoogganaan Hamaas Masrii jiru mariin otoo deemaa jiruuti ibsa dhabeen Hamaas haga Israa'el waraana dhaabdutti kanneen ugguraman hin gadhiisu jedheera. Kana dura yeroo gidduutti dhukaasa dhaabuun ture sana lammiileen Israa'el ugguraman 105 gadhiifamanii turanii gama Israa'elinis immoo lammiilee Filisxeemii gadhiiftee turte. Garuu Hamaas amma kan jedhaa jiru maali guutummaa guutuutti waraana Israa'el dhaabuu qabdi. Kanaan achi kanneen ugguraman hin gadhiifaman jedhanii kan isaan dubbatan. Dhimuma kana irratti ministeerri nageenyaa Israa'el maal jedhanii Israa'el otoo Hamaas hin balleessin kanneen butamanis otoo hin deebisin dhukaasi akka dhaabatu gaafachuun yookiin immoo waraanni Israa'el akka gara Israa'elitti deebi'u Gaazaa keessaa ba'ee gara Israa'elitti akka deebi'u gochuun kufaateedha jedhanii dubbataniiru. Kanaafuu yaada amma aangawoonni Israa'el jechaa jiranii fi kan qondaaltoti Hamaas jedhan baay'ee wal darba. Israa'el immoo kaayyoon ishee Hamaas balleessuu dhagatii ta'ee fi gaaffii kana yookiin immoo waan Hamaas jedhu akkamiin waan ilaaltu fakkaata. Kun Israa'eliif rakkisaadha. Maaliif Israa'el amma akka Hamaas jedhu sanatti guutummaa guutuutti dhukaasa dhaabuun barbaaddu. Hamaas balleessu akkasumas kanneen butaman deebisuudha. Amma kan ammaas Hamaas jechaa jiru immoo faallaa kanaati. Waraanni guutummaatti dhaabatuu qabaa'edha. Kanaan achi kanneen ugguraman hin gadhiisuudha. Karaa biraan immoo Israa'el irraa uummata yookiin immoo namoota firooti isaanii jalaa butamanii achi jiran irraati dhiibbaan itti godhama miti akka gadhiisifaman. Hiriira deebiin hiriira ba'anii gaafataatti jiru. Waraanni Israa'el immoo akka waraanaan irra aanee Hamaas akka jilbeenfachiisu irra deddeebiin kan ibsaa jiru. Kun immoo milkaa'an jiru yookiin immoo waraanitti cimuusaatti immoo lammiileen nagaas Gaazaa keessa baay'ee dhumaati jiru. Opereeshinii gaggeessee kanneen butaman deebisuuf yaalaniiru. Ammatti kan milkaa'an nama tokko qofaadha. Warra kaan milkaa'uu hin dandeenye kanaaf Israa'eliif rakkisaa fakkaata. Wanti dabalataan maalidha kan jiru? Wanti dabalataan amma Hamaas rokkeettii gara Teel Aviivitti dhukaaseera. Gaazexeessitoonni Rooyitersis kana taajjabaniiru. Sirni farra misaa'ilaa Israa'el Iron Dome wanna kana fashalseera. Wanni dabalataan immoo kabiraa kaasuu dandeenyu dhaabbati fayyaa addunyaa kaaba Gaazaatti hospitaalli dalaguun jiru jedheera. Warreen dalaguu danda'an kan kibba Gaazaa jiranidha. Waraanni Israa'el immoo ulaa kan aangawoota Hamaasitti geessuu danda'u haaraa argachuu isaa ibseera. Gama kaaniin immoo manni maree nageenyaa UN galgala kana deeggarsanumaaf jecha dhukaasa dhaabuuf sagalee kennaa. Wanni kun torban kana irra deddeebiin ka'aa ture. Garuu Ameerikaan xiqqoo irratti waliin gallee booda kana wanni Ameerikaan barbaaddu itti dabaluudhaaf yaalaa jiru. Ilaalchi Ameerikaa kun immoo yaada Ameerikaa maali? Mekaanizimii yookiin immoo UN gargaarsa gara Gaazaa seenuu akka to'atu yookiin immoo akka hordofu barbaaddi. Biyyoonni Arabaa immoo sanan fedhan. Isarratti ammallee mari'ataa akka jiranidha kan odeeffanne. Torbee darbe akkuma jechaa turre biyyoonni Arabaa ammumaan dhukaasni akka dhaabatee deeggarsi galuudha kan isaan barbaadan. Garuu Israa'el immoo Hamaas utuma Israa'el akkas jetteeyyuu Hamaasitti waliigala haleela raawwachuu dhiisanni jedhu ammallee gaaffiidha. Gaaffii akkasii faa kaasuu xiinxaltooti. Galatooma ammayyuu. Sababa uumamaa fi walitti bu'insaan rakkoon fayyaa Itoophiyaa keessatti mudataa jiru isa yaaddessuu ibse. Hanga ammaatti namoonni miliyoona 17 caalan miidhamuu ibseera. Hamza Hussein. Dhaabbati kun akka jedhutti sababa hongee fi lolaa hamaa dhiibbaa elniinoon mudateen naannolee Oromiyaa, Affaar, Somaalee, giddugaleessa Itoophiyaa, kibba Itoophiyaa fi kibba lixa Itoophiyaa keessatti uummanni miliyoona 17.4 ta'uu rakkoo fayyaaf saaxilameera. Sababoonni eeraman kunneen hanqina soorataan walitti dabalamuun dhibeewwan akka koleeraa, busaa, gifraaf dangii babal'isaniiru. Buqqaatiin miliyoonota tajaajila fayyaaf dhiyeessii soorata madaalawaatti gufuu ta'eera akka jedhu jaarmiyaan fayyaa addunyaa kun rakkoon nageenyaa fi daangeffamuun imalaa ammoo rakkoo kana daranuu hammeesse jedhe. Naannoo Amaaraa fi Tigraayittis sababa hongeetiin namoonni miliyoona 5 ta'an rakkoo fayyaa yaaddessaa ta'eef saaxilamanii jiru jedhe dhaabbati fayyaa addunyaa kun. Kanarraa kan ka'e naannolee kunneen keessatti dhibee to'achuun rakkisaa ta'eera. Soorati madaalawaan hin jiru. Akkasumas dhibeewwan bineensotarraa namatti daddarban babal'ataniiru jedhe jaarmiyaan kun. Akka gabaasa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti waajjira qindeessaa deeggarsa namoomaa Ochaatti Itoophiyaa keessatti sababa rooba hamaa, lolaa fi sigigaachuu lafaatiin lammiileen miliyoona 1.5 miidhamaniiru. Godina kibba Oomootti kan argamu lagni Oomoo guutee dhangala'uun namoonni 94,000 qe'eerraa buqqa'uu fi naannoo Somaaleetti sababa lolaa hamaan namoonni miliyoona 1.1 miidhamu akkasumas horiin 10,000 lakkaa'aman du'uu ibse dhaabbati fayyaa addunyaa. Naannoo Oromiyaa fi Affaarittis sababa lolaa hamaa mudateen 10,000 kan lakkaa'aman buqqa'aniiru. Garuu tarkaanfiin mootummaan fudhate hagas mara miti jedhe jaarmiyaan kun. Itoophiyaatti bakka buutuun dhaabbata fayyaa addunyaa jaarmiyaan isaanii dhaabbilee biroof mootummaa waliin qindoominaan hojjechuun rakkoo fayyaa uummata Itoophiyaa mudataa jiru irratti hojjechuun akka barbaachisu